السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى متى دري قد قرآن في الساينسي والسمة مو والفاليس نموني قرين قرآن كتاب ساينسي تجي دبين إساني أغمو صوبة خنجة ولين إلال إن شاء الله. قرآن مال قرآن كتاب ساينسي مت إني كتاب هدايات يوخان كجلكات رب سبحانه وتعالى سورة البقرة سورة لمفا آية لمفا إرتي أكنجا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كوني كتاب ربي براتو إسا إلى الكسي ممين يوخان شكين إسا خيسا هنجر ور ربي صداتنيف كجيل فمجد قرآني نموت كجيل جوبوه garuu keessa isaa mallattoolee uumamaa hedduu ni argina. Iddoo quraanaa fi saayinsiin itti wal siman rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuratul anbiyaa suuraa 21ffaa aayaa 30ffaa irratti awalam yara alladhiina kafaruu anna as-samaawaati wal ardi kaanataa ratqan fafataqnaahumaa waja'alnaa min almaa'i kulla shay'in hayyin afalaa yu'minuun ja silaa isaan kafran akka samii fi dachii walitti maxxantu yookaahoo qaama tokko turanii ergasii addaan isaan baafne hin beekanii bishaan irraayis lubbu qabeeyyii hundanii uumne silaa isaan hin amananii ja. Aayaan kun wanta tokko irraa addaan baafamuu ibsa. Saayinsii ammayyaa keessatti Big Bang Theory jedhamee beekama. Theoriin Big Bang jedhamu moodeela koosmooloojiin kan babal'ate yoo ta'u uumamni kun tilmaama waggoota biliyoona 13.8 dura tokkummaa garmalee ho'a dhangala'aa irraa akka babal'ate ibseera. Ergasii hawaan mataan isaa diriiraa fi qabbanaa'aa waan tureef paartikiliin atoomii jalaa atoomota urjiilee fi gaalaksiiwwan akka uumaman kan taasisu ta'uu isaa ibsa. Qabxiileen ijoon tiyoorichaa kanneen akka ka'umsa yuunivarsiitiin gara waggoota biliyoona 13.8 dura bakka ho'aa fi dhangala'aa yookaan singulaaritii irraa jalqabe waan jedhudha. Babal'ina dhohiinsa hawaa keessatti uumame osoo hin taane babal'ina hawaa ofii isaatiin saffisaan babal'ataa ture. Yuunivarsiitiin akkuma babal'achaa fi qabbanaa'aa dhufeen anniisaan gara maatariitti yookaan pirootoonota niwutiroonii elektiroonotaatti jijjiirame. Boodarra atoomota salphaa kan akka haayidiroojiinii fi heeliyuumii uume. Tiyooriin kun jalqaba bara 1927tti Joorji Liimetariitiin kan dhiyaate yoo ta'u jijjiirama uumamuu cufaatiif moodeela istaandaardii ta'uun bal'inaan fudhatama qaba. Quraanni waggaa 1400 dura wanta tokko irraa addaan baafamuu ibsa. Kana jechuun quraanni waan saayinsiin dhiyeenya kana mirkaneessite inni garuu dursee irraa dubbatee ture. Kanaaf quraanni jecha dhugaa yoomillee hin jijjiiramnedha.